Bagageessan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa. Giddugala daldala magaalaa Adaamaa kan taate kutaa magaalaa Abbaa Gadaa uummata Itoophiyaa hundaan baga bara haaraa 2016 nagaan isiniin ga'e jedha. Maqaan kiyyaa Yimanuu Tashooma Mul'ataan jedhama. Jiraachisaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaati. Barri 2016 hojiilee gurguddaa baratti hojjennu, bara itti milkoofnu, bara itti injifannoo guddaa galmeessisnu, bara itti tokkummaan keenya dagaagu, bara itti sabdeenessummaan, obboleessaaf obboleettummaan itti dagaagu, bara uummanni keenya gadadoorraa gara quufatti itti ce'u jennee qabannee karaa isaaniin hojjechaa jirra. Kanaaf barri 2016 bara badhaadhinnaa, bara tokkummaa, bara jaalalaa, bara quufaa akka ta'u uummata keenyaaf ergaa dhaamuun barbaada. Kutaan magaalaa Abbaa Gadaa aanaa Buttaa, aanaa Odaa, aanaa Badhaatuu fi aanaa Gurmurraa kan ijaaramte yoo ta'u, Badhaatuu Sulula Qiinxamaa handhuura magaalaa Adaamaa gidduutti kan argamtu yommuu ta'u, hoteelota sadarkaa isaanii eeggatan, gamoo giddugala daldalaa fi investimantiif oolan baay'inaan kan qabdudha. Milkaa'ina, badhaadhinaa fi investimantii fooyya'aa ta'eef kutaa magaalaa Abbaa Gadaa. Ayyaana gaarii kutaa magaalaa Abbaa Gadaa. Awwaliin dhufi dhufi roolawwanii lafti bariitee kan guyyaa